Yooyyaa ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo biyya abbaa keenyaa Oromiyaa jirtanis ta'e kanneen jiruu baqaadhaan addunyaa garaagaraa keessa jirtanii nageenyi kiyya jaalalaaf kabajaa bakkaaf haala jirtan hundumaa keessatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Jiruuf jireenyi maal fakkaata? Dhaamsa gabaabduun qaba. Dhaamsi koo kun kallattiidhaan kan ilaallatu ijoollee jiruu baqaadhaan jireenya baqaa keessa jirtan ijoollee rifiujiidhaaf ta'a. Innis baatiiwwan muraasa darbee Ameerikaan namoota jiruu baqaadhaan jiraniif carraa kennite kan jedhu viidiyoo tokko lama gama tiiktookiidhaan isin biraan ga'uun koo ni yaadatama. Haa ta'u akka yaadametti hin saffisne wantichi amma garuu dubbii aagaa tokko qabatee dhiyaateera dhaabbanni Welcome Corpus jedhamu. Maaloodha inni kun yeroo darbee Ameerikaan akkaataa namoota gara biyya Ameerikaatti fiddu keessaa filannoo lama kennitee ture. Inni jalqabaa stranger to stranger kan jennudha. Stranger to stranger kan jennu namni Ameerikaa keessatti giruuppii nama 5 ijaaruudhaan yookiis garee nama 5 ijaaruudhaan gareen 5 kun ijaaramanii nama isaan hin beeknetu gara isaaniitti simatu jechuun nam tokko Oromoon waliin ta'ee yoo ijaarame namni isaan fidan kuni nama saba biraa biyya biraallee ta'uu danda'a akka carraa immoo ilmaan Oromoos ta'uu danda'a akka addunyaatti waan ta'eef eenyuun akka fiduun beeku garuu giruuppii waliin ijaarame garee isaa beeka malee. Isa kana keessatti garuu wanti adda godhu inni kun sponsorship by naming kan jedhudha. Inni kun ijoollee keenyaaf matumaayyuu carraa guddaadha jedheen amana. Sababni isaa namni biyya kanatti eenyuun akka guute, eenyuun akka fidu, eenyu akka isa bira dhufu beeka. Namni jiruu baqaadhaan jiru baqataan immoo eenyu akka simatuu fi eessa akka deemus qajeelchee beekaa jechuudha. Kanaaf egaa carraa kanaan ijoolleen keenya maal fayyadamuu danda'u ree? Biyya sana keessatti fulbaana 30 fuulduraa UNHCR'dhaan warreen galmaa'anii ta'uu qabu. Ergasiin booda namoonni diyaaspooraa immoo maal gochuu qabudha? Sana wanti xiyyeeffannoo argachuu qabu. Namoonni diyaaspooraa jalqaba irratti nama 5 ijaaramuu qabu. Namoonni 5 ijaaraman kuni namoota permanent resident jennu ta'uu danda'u yookiis immoo warreen green cardii ta'uu danda'u. Green cardii jechuun permanent resident by default and warra lammii yookiis citizenii ta'uu danda'u jechuun permanent resident and green citizenii warra ta'e ta'uu jechuudha. Gaafa kana ta'anii jarreen kun walitti dhufanii yoo ijaaramani nama jiruu baqaadhaan jiraatu fiduu danda'u jechuudha. Tokko isa kana. Inni kan biroo gareen asitti ijaaraman kuni qarshii naannoo doolaara 2,400 something ishee kana peer refugee kaa'uu danda'u qabu jechuun koo nama tokko fida yoo ta'e 2,400 kana keessaa percentii 60 which is about 100 something jechuun 1600 naannoo 1,600 kan ta'u percentii 60 ol kaa'uu jechuudha. Nama lama fidu saanaan akkasuma godhu. Isa kana keessatti fakkeenyaaf yoo fudhanne nam tokko nama 3 fida yoo jenne 1,600 baay'isuu 3 kana jechuun naannoo 4,300 isa barbaachisaa jechuudha. Yoo guutummaatti kaffale garuu namni suni 2,455 baay'isuu nama 3 yoo jenne gareen kuni qarshii 7,365 ta'a jechuudha. Haa ta'u inni kun qarshiin kun qaama kamiifiyyuu eenyuufiyyuu galii kan ta'u osoo hin taane qarshiin kun gaafa jarreen kun gara biyya kanaatti dhufanii kan ittiin mana jireenyaa yookiis kireedhaaf kaffalatanii akkasuma immoo giroosharii waan nyaatanii fi dhimmoota hawaasummaa tokko lamaaf fayyadaman kan baatii 3 isaan tajaajiludha jechuudha. Maarreen egaa ijoolleen keenya garuu wayita kana namoonni diyaaspooraa keessa jiraatanii isteeta jiran keessatti sinfidaa qarshii kana naaf erguu qabda yoo jedhani inni kun xiqqoo ishee gaarii natti hin fakkaatu. Gaafan jedhu qarshiin kun qaama kamiifiyyuu hin galu giruuppii maas jirutu giruuppiidha sanaan nama 5 ta'ee baankii banee ol kaa'a qaama kamiifiyyuu hin galu waan ta'eef kaayyoon namni diyaaspooraa keessa jiru qarshii ergii gara biyya kanaan si fidanii jedhu xiqqoo isheen cimata. Karaa biroo isaa warri faranjii biyya kanatti iskaam jedhanii jechuudha. Saamicha yookiis immoo hannaa jechuudha. Kanaaf qarshiin qaama kamiif galiyyuu hin jiru. Garuu namoonni biyya kana keessa jiru ijaaramne waan godhu. Sanarratti garuu waan tokko hubachiisuun barbaada diyaaspooraa warri jiruu baqaa ishee kana qarshiin buusii naa hidhee sin gorseera. Diyaasporaan gaafa nama 5 taanee ijaaramnu
baankii kaayyoo kanaaf ta'e banamuu qaba baankiin addatti jechuudha. Akkaawuntiin addatti maal kan jedhu kaayyoon wanta kana dhugoomsuudhaafi kan jedhu achirratti diskloos ta'uu danda'u qaba jechuudha. Isin galeera jechuun namoonni shanan kun gaafa ijaaramtan namni hundumtuu irratti aksesii kan qabu ta'uu danda'u qaba. Kaayyoon isaa immoo warreen jiruu baqaa keessa jiran simachuu kan jedhu maybe pilaaniin keenya kaayyoon keenya kana jettanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Tole hanga kana yoon jedhee inni kan biroo baakgiraawundi cheekiitu jira. Kanaaf namoonni walitti dhuftanii dhimma kanaaf nama fiduuf ijaaramtan xiqqooshee yoo waatti bubuutanii yakka wayii qabdu ta'e xiqqooshee irraa yoo keessatti hirmaachuu dhiistan gaariidha. Garuu duuba teessanii ta'ii ingilizanyaa biyya kanaa yookiis afaan biyya kanaa foormii sana guutuu waan tokko dandeessu yoo ta'e duuba teessanii waan sanaan peepper woorkii jira kana gargaaruu dandeessu jechuudha. Namoonni 5 taatanii ijaaramtan kuni yoo xiqqaate nam tokko piriinsipaal yookiis immoo akka piraayimarii kontaaktii waan ta'uudhaaf namni sun yoo xiqqaate iimeelii barreeffamu dubbisee hubachuu yoo danda'e baay'ee gaarii jedhee yaada. Ijoolleen keenyas warreen afaan biyya kanaa beektanii giruuppii waliima keessan keessa uumuurraa yoo abbootii keenya manguddoota keenya carraa kana fiduu danda'an fakkeenyaaf giriin kaardis ta'e wannoo qabanii maal gochuu danda'u qabna jechuudha. Gama sanatti yoo gootan xiqqoo ishee gaarii natti fakkaata jedhee yaada. Tokko isa kana. Inni kan biroo ani jedhu foormii kana gaafa guuttanii foormii kana irratti gaaffiin isin gaafatamu jira. Gaaffiin isin gaafatamu kun maalodha? Namni kun maaliif gara biyya isaatti deebi'uu hin danda'u kan jedhu sababa isin gaafata foormii kana. Foormii kana gaafa guuttanii nama biyya sana keessatti dhaabbata biyyoota gamtoomanitti kooluu dhimma baqattoota sanarratti faana wal fakkaachuu qaba. Namni sun iddoo sanatti waan biraa himatee isin asirratti waan biraa himtu yoo ta'e xiqqoo ishee wal faallessuu danda'a. Kanaaf isa kana yoo gootan gaariidha. Kanaan achitti ijoolleen keenya carraa kanaa yoo dorgomtanii carraan isin foormii kana yoo ijoollee keenyaaf guuttanii carraan ijoolleen keenya umurii dargaggummaa jiruu baqaadhaan dabarsuu irraa biyya kana dhufanii barachuus ta'e jijjiiramuuf isaan qaban akkaan guddaaf gaariidha. Kanaaf maarreen ijaaramnee karaa masgiidaa ta'uu danda'a, karaa chirchii ta'uu danda'a yookiis waldaa jechuu kooti, karaa waldaalee hawaasaa ta'uu danda'a, karaa dhaabbata garagaraa ta'uu danda'a. Karaa kana keessatti ijaaramuu dandeenya jechuudha. Gaafa sana namoonni xiqqoo ishee warri baratan qofa wal barbaadu irraa manguddoonni keenyas ta'e haadholiin keenya wal ga'anii isa kana keessatti hirmaachuu danda'u jechuudha. Foormiin isaa immoo kana mala waan baay'ee sofistikeettees miti. Gaafa xiqqoo ishee foormii sana keessa galtan immoo jarris helpilaayiniin jira. Oonlaayinii galtanii waan tokko lama isin gargaaruu danda'u jechuun barbaada. Haguma kanan jedha. I think gaaffii namoonni baay'een kallattii garagaraadhaan na gaafataniif har'a viidiyoo kana keessatti xiqqoo ishee deebisu waan yaalee natti fakkaata. Anoo gaaffii garagaraa qabaachuu dandeessu. Garuu dhimma kana baay'ee kompleeksii goonee waanuma cimaa tokkos goonee ilaaluun nurra jiraatu. Baay'ee salphaadha. Foormii guutuudha. Isa kaan immoo rabbitu raawwata. Kan rabbi jedhe immoo hinuma ta'a. Akkasitti yoo hubattan gaariidha jedhee yaada. Malee akka foormii kana waan tokko ilaaluunis gaarii miti. Of course 50% dha. Garuu percentii guddaa carraan ijoolleen keenya karaa kana dhufuusaa bal'aadha. Because it is not something stranger to stranger itoo hin taane sponsorship by naming dha or personal sponsorship dha. Kana jechuun nama baqataan nama bira deemu beeka. Inni diyaaspooraan kun immoo eenyuun akka fidu beeka jechuudha. Very smooth haala kana waan ta'eef hunda keessanii milkii guddaan hawwa. Kaayyoon koo namni biyya abbaa isaa irraa bahee akka inni fagaatu kakaasuu yookiis barbaadee osoo hin taane ijoolleen keenya umurii dargaggummaa isaaniidhaan iddoon taanetti jireenya baqaa keessatti fixuurraa osoo biyya kana dhufanii jireenya isaanii mo'atanii isa jedhuuf barachuufis ta'e hojjechuudhaaf carraa iddootti qabanitti umurii dargaggummaa isaanii yoo dabarsan gaariidha isa jedhurraa kan ka'een wanna kana dabarsaatti jira malee wanna biraas miti jechuudha. Biyya abbaa koo Oromiyaa anis baay'een jaalladha. Garuu erga haalli isin dirqitee biyya abbaa keessaniirra nagaaf tasgabbiidhaan jiraachuu dadhabdanii immoo egaa lama dhabuun ayyaana dhabuudha dhumtiire. Biyya abbaa kee biqiltuu sanaa laggeewwan sanaa hiriyoota kee hundumaa erga dhabdee biyyarraa fagaattee immoo yoo xiqqaate ofii keefillee ta'uu qabdaa, saba keefillee ta'uu qabdaa. Yoo waa hojjettee waa guduunfatte immoo biyya jaallattu sanaafis waa gochuu dandeessaa. Yoo barattes gama barnootaa waa gochuu dandeessaa. Isuma kanan jedha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Itichaa guddataan ture marsaalee hawaasummaa waan gaariif dhimma itti haa baanu. Dhaamsi koo garuu ijoolleen keenya maqaa qabsoo himattanii biyya sana keessaa baatanii gaafa biyya bakkee teessan immoo farra qabsoo Oromoo akka hin taane imaanaa isinitti dabarsuun barbaada. Baay'eetu maqaama jaarmiyaa guddicha
abaa'oo kana simatee biyyaa gaafa boommoo farra qabsoo Oromoo yogguu ta'u argina waan ta'eef tarii yoo nuyi achi baanee jajjabee Oromoo har'a kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti kufanii kuffiisaatti jiran aarsaa guddaa kaffalaatti jiranii yoo waan hin taane kan jennu yoo ta'e xiqqoo isheen jabaata. Seenaan illee nu gaafatti irbaata irmii yookiis immoo nyaata irmii nyaanne sabateedhaaf isa kana kan taaneedhaaf waan goonu hundumaa waan qajeelaa haa goonu. Jaarmiyaa tokko waan leellisnuuf jibbinuuf otoo hin taane waan gaarii ta'e fuula rabbiittis fuula namaattis gaarii ta'e waan gaarii haa hojjennuun dhaamsa koo kan Oromummaati. Maarreen akkuma jedhu yeroo adda addaa marsaalee hawaasummaa waan gaarii dhimma itti baanu anigaa yoo isinitti tole yuutuubii kana sabiskiraayib gochuudhaan odeeffannoo tokko lama dhaga'uu dandeessu. Amnoota yuutuuberaa ta'u garuu odeeffannoo tokko lama uummata koo saba koo fayyada jedhu immoo yeroo gara yerootti jala bu'een hordofee isin biraan ga'a. Ulfaadhaa galatoomaa gama feesbuukiidhaanis gama tiiktookidhaanis gama yuutuubiidhaanis Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa Diyaaspooraa MN fi kanneen biroodhaan nu argachuu dandeessu. Haguma kanan jedha ulfaadhaa hanga ta'e namoonni baay'een kallattii garagaraadhaan naa barreessaatti kan jirtan feesbuukiidhaan gama yuutuubiidhaan gama tiiktookiidhaan hunda keessaniif deebisuu dadhabuu koof of koltii guddoon isin gaafadhaa. Meeseejiin an argachaa jiru dandeettii koodhaaf humna koodhaan ol sabateedhaaf viidiyoo kana tariyyoon isinii maxxansee fala argattuu laata jedheeni liinkii dhimma kanarratti odeeffannoo guutuu argattanii appilikeeshinii irratti gashuu danda'an kanas maxxansa kanarratti isinii maxxansaa kanarraa fudhachuudhaan dhimma itti bahuu dandeessuun isiniin jedha. Maarreen egaa haga kana yoon jedhe hin ga'a. Kanaafi inni kun carraa guddaadha. Sponsorship by naming yookiis personal private sponsorship isa jedhamu kanatti namoonni keenya biyya bakkee jiru ijaaramnee ijoollee keenyaaf yoo as ceesisuu dandeenya carraa gaariidhaan isiniin jedha. Ulfaadhaa galatoomaa hanga biqiltuun dachee Oromiyaa irraa waan uumamaan badhaase alaabaa kana baattuutti immoo asumatti fannisuudhaaf dirqamne jechuudha. Galatoomaa hunda keessaniif carraa gaarii nagaatti. Warri kun onarra mana bitachuuf yookaan gurguruuf yaada qabdu yookaan mana bituun bu'aa argachuu ni barbaaddu. Yoo yeroo jalqabaaf kan bitattanis ta'e yookaan manuma qabdan gara guddaatti yookaan xiqqaatti jijjiirrachuu feetan gartuun Saamu'eel Birhaanuu intigiriitii riyaalitii isin gargaaruu danda'u. Lakkoofsa bilbilaa 763 744 8362 irratti bilbiluun quunnamuu dandeessu. Saamu'eel Birhaanuu intigiriitii riyaalitii. Yooyaa ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo addunyaa garaagaraa keessa jirtan dhaamsa armaan oliirraa odeeffannoo jabduu akkasiin argattan abdii guddaan godha. Odeeffannoo kana bu'uura godhachuudhaan gara iyyannoo keessanii yookiis appilikeeshinii keessanitti darbuudhaan carraa kanatti ni milkooftu kan jedhuun abdii godha. Maarreen hunda keessaniif milkii gaarii gammachuun obboleessa koo yookiis obboleettii koo anaafis gammachuudha malee tasumaa gadda ta'uu hin danda'u. Waan dandeenye haala dandeenyu keessatti walaatumsinuun dhaamsa kooti. Gara fuulduraatti gama yuutuubii keenyaas ta'e marsaalee hawaasummaa biroodhaan odeeffannoo dhimma diyaaspooraa fi biyya keenya Oromiyaa qabannee isiniif dhiyaanna. Haga sanattuu turtii gaariin isiniin jedha. Nagaa.